Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota keenyaa akkam jirtu hundumtuu nagaa keessanii an Naawul Baqqaleeti. Miidiyaan kun immoo miidiyaa Holistic Wisdom Tube ji'oota muraasa darbanii fi miidiyaa kanaan sagalee waaqayyoo kallattii garaa garaatiin keessumatti barumsa dogoggoraa macaafa qulqulluu wajjin wal qabatanii wal qabsiisuudhaan dhuunfaadhaanis namoota garaa garaa feeruudhaanis wal wajjin ilaalaa turreerra. Yeroo nu hafan kana booddeettis immoo macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e barumsa sobaan kan wal qabatanii fi haala yeroo irratti kan hundaa'an dhimmoota garaa garaa irratti miidiyaa kanaan barumsi baay'ee barbaachisaan kan isiniif darbu ta'a jechuudha. Kanaaf miidiyaa keenya kana tumsuudhaan namoota biraan nuuf ga'a, subscribe, share, comment, like nuuf godhaa isiniin jenna. Arras nama tokko wajjin qophii dhimma haala yeroo wajjin wal qabatu sagantaa barsiisaa qabna waan ta'eef amma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Egaa har'a keessummaa guddaa jaallatamaa nama tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya faarfataadha. Faarfataa duwwaa otoo hin taane macaafa qulqulluu barsiisuudhaanis fakkeenyummaa jireenyaatiin nama guddaa biyya keenya keessatti kallattii hundumaatiin nama jaallatamaa nama tokko dhimma baay'ee ariifachiisaa fi murteessaa barbaachisaa ta'e tokko wajjin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa faarfataa Eliyaas Gabulaati. Elu baga nagaan dhufte. Faarfataa Eliyaas Gabulaa asuma biyya magaalaa Finfinnee keessa jiraata. Guyyaa har'aa dhimma tokko irratti akka walii wajjin mari'annuu fi keessummaa godhee qabadhee dhiyaadheen jira. Bara 1997 natti fakkaata. Faarfataa Eliyaas yeroo ati konfireensii Mandiiratti qophaa'e tokko dhufte abaaboon daraaree ganni darbeera. Ifni keessiif booruun baqaqeera. Intaayin barriisa yeroo jettu sana barriisaa turre. Kutaa lama baradhaan ture yeroo sana daa'ima haadha koo wajjin taa'ee fuulleetti Eliyaasiin argaan ture. Egaa har'a immoo jaalala waaqayyooti akkasittiin anis mucaan xinnaan luka maatii kootii gidduu dhaabbadhee fageenya irratti salaalaa ture sanarra interviyuurii ta'ee obboleessi keenyas immoo namni yeroo sana qallaa ture furdatee nama guddaa ta'ee kunoo carraa kanaan akkasii darguu keenyaaf baay'ee waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa har'a yeroo gabaabaa turtii walii wajjin goonaa mata duree baay'ee barbaachisaa fi haala yeroo wajjin wal qabatu tokko irratti turtii walii wajjin goona jechuudha. Sana dura garuu waanuma tokko tokkoof akka nuu ta'utti kanaan duraati baay'ee kan ittiin beekamtu faarfannaadhaani. Faarfannoonni kee baay'ee dhiibbaa uumanii jiru. Har'ayyuu waldoota kiristaanaa garaa garaa keessatti hin faarfatamu, ittiin waaqeffatamu baay'ee jaallatamas qabu dhaga'amas argatteetta faarfannaadhaani. Booda kana immoo macaafa qulqulluu barsiisuudhaan keessumatti miidiyaa adda addaa irrattis waldaa kiristaanaa irrattis baay'ee hojjetaa jirta. Tarii dibata macaafa qulqulluu barsiisuu kana booduma kan ofirratti baraa dhufte moo durumayyuu ittiin hojjetaa turte kan jedhu nu ibsiteetu gara fuulduraatti immoo akkam maal fakkaata yeroo baay'ee faarfattoonni deemanii yeroo kaan gara macaafa qulqulluu barsiisuutti gaafa faarfannaa immoo xinneessaa hir'isaa deemaniitu baalaansiin isaanii gara tokkotti deebi'a. Karoorri kee gara fuulduraa kee immoo akkamii waan jedhu akka seensaatti. Gooftaan guddaa si haa eebbisu. Sagantaa kanarratti naaf yeroo keetiif guddaa eebbifamsiin jedha. Sinis galatoon baay'ee. Gaaffii lama na gaafatte tamagaa. Ijoollummaa kootii kaaseenii faarfannaa kananii ofirratti argin jedhu kanuma faarfadhuun of beeka ijoolleedhuma ta'e maatii gooftaa qaban gidduutti waan hin dhaladhee fi abbootii amantii tabbaan abbaan koosii harmeen koosii namoota wangeelaa gatii baasaa turanidha. Keessumatti dhaladhee amantaa biraas hin hordofne. Achumaan faarfannaan naannoo namitti dhaladhetti ammuma kanatti namni ati ilaaltee agartee duukaa buutu hin jiru. Na dura hin turre faarfattoonni keessumaatii leexaa ta'anii kan faarfatan hin turre. Sababa kanaayyuu amma ta'e baay'ee guddaa ta'uudhaa yoo baate kanaaf yeroo ulfaataa nani dabarsitu jiru haaraadha waan ta'eef baay'eedhuman jaalladha. Faarfachuu baay'een jaalladha. Sagalee waaqayyoo utuun mana barumsaa hin galiin yookaan hin jalqabiin akka irraa keejii maal kun hin jiru.
umuriin kee 7 gaafa ta'u umurii kee lakkaa'aniitu kutaa tokko si galchu. Utuun kutaa tokko hin galiinii akka irraa kana kitaaba qulqulluun iddoo hin argattu. Bahiin koo barreessuu dubbisuu hin danda'u. Kakuu haaraa afaan saabaa afaan qubee Amaariffaatiin jechuudha. Isa barreeffametu jira ture. Obboleessi koo manumatti na barsiisee ture. Baay'ee kootii fi nama lammii biyya alaa nama Jaarsi kan jedhamu tokko ture isatu kitaaba kana kennee fi isaa booddee yeroo sana dubbisuu jalqabe sagalee Waaqayyoo. Kakuu haaraa naa galuusi bakka boo'aa maal jedhaan hafuurri qulqulluun yeroo tokko barsiisaadha mitiire. Na rukkuta laphee koo gaafa rukkutu boo'aa maal jedhaa dubbisaa oola isaa tiksaa jechuudha. Yeroodhuma sanan jalqabe sagalee Waaqayyoo dubbisuu. San dubbise sana immoo dhufeen maatiidhaaf dubbisa. Ilaa waan akkasii kana utuun dubbisuun jedhaan ergaa nama hunduma keenyaati yeroo baay'ee. Nan dubbisa malee maal jedhu. Haadha kutaa afurii gaafa ga'u garuu nan barsiisatee nan lallabatee waan isaan beeku kana dhaggeeffadhaan itti dubbachuutti jechuudha. Faarfadhee malee deebi'eedhuma itti dubbadha ture baadiyyaa naannoo Wallagga Bahaa Aanaa Himantuu Ganda Somboo kan jedhamu namoonni dhaggeeffachuudhaaf sa'aatii tokko fa'aa deemanii kutaa 5 hin baradha. Dhaggeeffachuu dhufu quufanii magalu. Silaa deebi'anii hin dhufan ta'uuf deebi'anii hin dhufan. Ta'iraa fedhe wayyaadha yeroo sana ga'a. Akkasiin itti fufee faarfannaan shakkii hin qabu. Waa'ee faarfannaa shakkii hin qabu. Abjuu dhumaan waa'ee faarfannaas maaliif natti hin dubbatu Waaqayyo ofirratti bareera waan ta'eef jedhee yaada. Isa kana nama irratti mul'atiin gara biraan jechuudha. Yeroo sana natti abjuu kootii mul'ataan waan akkasii waan natti agarsiisa ture gooftaan. Barsiisuu nan haasaa yeroo baay'ee afaanumaan hin haasaa naman argetti namni gaaf tokko kannaan jetteedha yeroo baay'ee. Akka inni barsiisaa yeroo hin beeku ofirratti hin barre keessumaatii akkan ofirratti baru kan na godhanii namoota lama jireenya koo keessaan irraanfadhu. Tokko haadha manaa kooti. Sanatti haasoftu kana barreessiti namatti dubbadhu naan jetti. Na barsiisaa irraa bareedu. Inni lammaffaan eebbisaa baayisaa baay'ee na duukaa dhamaa bakka baay'ee na duukaa dhamaa ture. Ati barsiisaadha. Ati akkas barsiisatu si keessa jira naan jedha ture. Wajjin ijoollummaa qabanee walii wajjin guddannee waan ta'eef maatiidhaaf yeroo baay'ee walii wajjin dabarsineerra elementariidhaa kaafnee amma haayiskuuliitti ispeeshaalii wajjin hin turre. Xiqqoo naannoo haayiskuuliitti jireenyi garaagara nu kaaseen gara Naqamteen dhufeenni naannoo gara Giddaa kan jedhamu wanti hafeenni akkasiin garaagara deemee dhufnee immoo Finfinnee iddoo lafarri. Na duukaa baay'ee tinaataa ture. Haala ofirratti yeroo tokko namootatu sirratti argama. Namootatu ofirratti arginu kennaan kee karaa adda addaadha kan inni argamu. Inni barumsa mataa isaa danda'e qaba garuu keessaa tokko namoonni sirratti argatu yeroo tokko ofirratti hin argitu. Namootatu irratti arge durseedhuma namootatu irratti arge faarfannaan na rakkifni. Isa kana gara kanatti dhufeera gaaffii keessa lammaffaa namoonni yeroo baay'ee gara barsiisutti guddate waan akkasii. Akka sadarkaa guddinaa wayiitti. Sadarkaa guddinaa jira. Inni kun dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Ayyaanni Waaqayyoo xiqqoon inni tokko guddaan hin jiru. Tokkoyyuu hin jiru. Ayyaanni hundumtuu guddaaf barbaachisaadha. Faarfannaas haa ta'u, barsiisuus haa ta'u, tiksuus haa ta'u, lallabuus haa ta'u hundi isaanii barbaachisoodha waldaa kiristaanaa keessaa. Isaan kun keessaa faniinnaanii jira miti akka nyaata gaafa nyaatan baalaansi daayitumoo waan jedhamu miti. Daayitiin keenya akkuma gaafa nyaannu wantooti adda addaa nu barbaachisanii waldaa kiristaanaa keessatti ayyaanonni hundumtuu walitti daamanii waldaa kiristaanaa cimsuu. Paawuloosii warra Efesooniifis gaafa barreessu warra Qorontoosiifis gaafa barreessu walitti ida'ama ayyaanotaa kanatu nama tokko cimsaa jechuudha. Waldaa kiristaanaa kan jechisiisu mataasaa isaan kun keessa jiraachuu jira. Maaliif warra kaaniin amma
namni tokko kophaatti gaafa inni banatee machiitti ka'u kan nu morminuu fi nama sana jibbee miti yookaan itti naafnee miti. Raajiin tokko kophaa isaatti nama sooruu hin danda'u. Yookaan wangeelaa tokko achitti bahee nama sofitti hin butu kophaadhuma isaadhu. Waldaas ta'uu hin danda'u. Waldaas hin jedhamu. Akka ammata harka kee kana yookaan akka keetti fakkeenya fudhatu. Harka koo kana citee utuu karaa irratti arganii Eliyaasiin karaa irratti argitu hin jedhamu. Hin jedhamu. Harka ta'e argeen turedha. Harka ta'e karaa irratti argeedha. Qaamni koo kun guutummaatti garuu maqaa nama jedhamudha jalqaba duraa. Ittaanee maqaa koo sana waldaa kan jedhamu isaa booddee ittaanee maqaa waldaa sanaa nu dandeenyu ayyaanonni walitti deebi'aa fayyadamanidha. Kanaaf yeroo tokko gara kanaatti guddatee gara kanaatti xinnaatee hin jedhamu. Hundi isaanii barbaachisoo. Waldaa kiristaanaa keessaa function gochuu qabu walqixa. Walqixa function waan hin gooneef waldaa kiristaanaa kan isheen miidhamtu qabu. Tokko rooni boosii ta'u yookaan immoo maalis jira alaqaa eeguu afaan Amaariffaatiin gooftaa gaafa inni ta'u tokko keessaatti bahee warra kaan hacuucuu gaafa inni hacuucuu gaafa sana baddii waldaa. Hundumtuu walqixa barbaachisaadha kan jedhu yoo xiqqaate sammuu keenya kanatti amanatu jira. Kanaaf amma ani faarfataadha barsiisutti gaafa barsiisuu jalqabu hin guddatee hin jedhamu yookaan hin xiqqaate hin jedhamu. Lachuun isaanii yoo barbaachisaadha. Faarfattootaaf immoo asumaan kan danda'an sadaamu faarfataan tokko yookaan barsiisaadha yookaan lallabaadha yookaan tiksee. Kana keessaa tokko. Sababni isaa maal ibsite? Faarfannaan lallaba garasi. Lallaba tokko qopheessiteetu faarfannaan tokko lallaba tokkodha. Lallaba qopheessiteetu lallaba sana immoo walitti cuunfitee sarara faarfannaa tokko sarara 8 sarara 6 cuunfiteetu waan hundumaa qaba bara. Introduction qaba kan afaan Oromootiin seensa qaamaa fi xumura qaba. Kana qaba faarfannaa kana qabu taanaan faarfannaan sirriin kana. Faarfannaawwan sirrii hin taane jiru. Garuu faarfataan tokko kana gochuu erga danda'e lallabuu danda'a jechuudha. Barsiisuu danda'a. Achi gaheeyyuu sarrayyuu darbee kana godhe waan ta'eef jechuudha. Kana garuu ofirratti hin beekan faarfattoota. Yeroo baay'ee isaaniif hin galu. Akkas akka ta'e. Yookaan hin barsiiftaa yookaan sirna masaa jira. Waan jirudha. Waan sirna masaa jiru ofirratti hin galu. Amma baay'ee isaaniitu kanarratti hojjetanii jala muree waan asitti musuma dhugaadhaa tokko ofirratti argu. Faarfannaa dhiisnee isa kana innatti nagaafatti keessa tokko akkami faarfannaa immoo. Inni dhiifte tun taane. Akkami si jalaa immoo gadi immoo akka baadhaan sirriidhuma namoonni tokko faarfattoota turan faarfataaf sirriitti faarfatanii ani amma iddoo tokko deemee lafa isaas hin tuqu bishaan taphataa hin faarfataa paasterii ta'in arginu. Maalatu garuma muuziqaatti ugaa lama addittuu sittuunaan gaafa sana kaasanii kwaayirii naareenii naa jedhu. Paasterii ta'e waan ta'eef kanaaf karraa kaafte ati paasterii gara kwaayirii akka nu bira hin dhufne gara faarfannaas akka nu bira hin jedhanii akka guddisanii kaanii akka yaada isaanii hin xiqqeessanii guddisanii akkas miti. Ayyaanonni kun faarfannaan isin barbaachisan isin barbaachisan yaaduutu nirra jira. Yoomiyyuu amma gooftaa yoo lafa yoo dhufiin ture yookaan immoo anis gara isaatti hin dhaqin yoo baay'ee madulloome jechuudha faarfachuun dhiisu. Innis faarfachuun takka isa tokko irra isin caalchisu. Sirriima ayyaana barsiisuu kun jira. Garuu ati gaagattaa yamma kanan godha kan jedhu jechuudha. Lachuu isaaniiyyuu wal qixanii ilaala. Gitaara koo fuudhee deebi'ee yeroo inni kadhadhu yoo gara gitaaraa na keessa ta'e gitaara koo fuudha. Yoo inni gara waa barreessuutti na keessa ta'e gara sadan deema. Lachuun isaaniiyyuu waluma qixa. Kaanuma ayyaanuma abbaan tokko nutti kennedha. Baay'ee namatti tola. Baalaansiidha. Kanarraati faarfattoonni keenyallee wanta baay'ee barattu inni yaadna. Dhuguma yeroo baay'ee keessumatti afaan Oromoodhaan warri faarfatanii gama kanaan hanqinni hin jiraata. Yeroo itti baalaansii eeguu hin dandeenye hin argama yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf kennaan ayyaanaa hundumtuu wal qixa akka ta'e waan baay'ee boodessi keenya nuuf kaasee gooftaan guddaa si haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya
guyyaa har'aa dhimma baay'ee murteessaadha jenne sanatti walii wajjin galla jechuudha obboleessa keenya wajjin. Amma dhumaatti akka nu hordoftan jaalala waaqayyoon isin gaafannaa. Mata duree guddaa nuti guyyaa har'aa irratti dubbachuu barbaannu kiristiyaanummaa fi irreecha kan jedhudha. Irreecha kan jennu ayyaana irreechaa uummatni Oromoo keessumatti yeroon ammaa torbanoota muraasa booda gara ayyaana irreechaa akka guutummaa biyyaatti kabajamutti deemaa jirra. Sanaan wal qabsiisee kiristiyaanummaa wajjin maal fakkaata waan jedhu dhugaa sagalee waaqayyoo irraa waan arganne obboleessa koo wajjin yeroo itti isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Dhimma kana akka qopheessinuuf wantoonni nu kakaasan wantoota gurguddaa sadiitu jiru. Inni jalqabaa ayyaana irreechaa ayyaaneffachuu fi ayyaaneffachuu dhiisuu kan wal qabatu afaan fajjii yookaan konfiyuuziniitu uumamee jira keessumatti kiristiyaanota biratti jechuudha. Kiristiyaanonni baay'een tajaajiltoonni baay'een irreecha dhaqee irreeffadhu moo dhiisu macaafni qulqulluun maal jedha waan jedhu beekumsa gadi fagoo hin qabanii konfiyuuzinii keessa jiru waan ta'eef dhimma kanarratti hojjechuu qabna jennee yaadneerra. Gama lammataan immoo fedhiin namoonni hubannaa argachuudhaaf qaban illee guddaa ture. Toora feesbuukii irratti kallattii adda addaatiin wantoota argineerraa gaafa laallu gama kanaan utuu macaafa qulqulluun kan wal qabate isa akkasumatti haasa'amuun alatti wanti qabatamaan utuu barsiifame utuu beekumsa akkasii namni nu laatu jiraate jedhamee fedhii namoonni qaban giddugaleessa godhanneeti jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo waldaan kiristiyaanaa ija jabaattee dhimma kanarratti yeroo itti barsiisaa hin jirredha jechuudha. Maaliif waldaan kiristiyaanaa biyya keenya keessa jirtu sodaadhaan hudhamtee jirti baay'een ishee. Yoon kana barsiise akkasitti hubatamaa, yoon kana dubbadde akkas naan jedhama jedhanii waan sodaataniif dhugaa macaafa qulqulluu irra jiru baasanii dubbachuu yeroo itti waldaan kiristiyaanaa baay'een dadhaban keessa jirra jechuudha. Kanaaf nun immoo gama keenyaanii macaafni qulqulluun maal jedha waan jedhu duwwaa walii wajjin haasofna. Yaada mataa keenyaa miti yookaan yaada dhaabbata tokko otoo hin taane macaafni qulqulluu waa'ee kanaa maal jedha kiristiyaanummaaf irreecha kan jedhudha jechuudha. Guyyaa irraa kan walii wajjin haasofnu ishuu baay'ee murteessaa ta'a walii wajjin kaafna macaafa qulqulluu keessa leennee walii wajjin yeroo gabaabaa inni ilaalla waan ta'eef amma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa waa'ee irreechaadha jechuudha. Kiristiyaanummaa wajjin wal qabsiifne wanti dubbannu aadaa saba keenyaa wajjin kan wal qabatu keessumatti biyya kana keessatti birraa yeroo birraan bari'u ji'a fulbaanaa kana keessa uummati Oromoo bakka jiru kallattii arfanuu irraa yoo ol ga'ee uumaatu ganna dukkana nu dabarse waan ta'eef ganni yeroo itti bishaanni guutu bishaanni waan guutuuf immoo yeroo itti firri wal dubbisuu hin dandeenyedha. Kanaaf yeroo bishaanni kunis hir'atee birraan yeroo bari'u firoonni walitti adeemanii wal dubbisuu uumaa galateeffatu dukkana gurraacha keessaa nu baasedhaan yeroo itti galateeffatan yeroo akkasii qabaatu. Waggoota muraasa asitti immoo ayyaanni irreechaa kun beekamee sadarkaa addunyaa irratti UNESCO irratti iyyuu galmaa'ee Oromoos Thanksgiving Day jedhamee akka addunyaatti iyyuu beekamee jira. Baay'ee yeroo itti leellifamu keessa jirra. Magaalota adda addaa amma aanaatti illee gabbu yeroo itti kabajamu yeroo akkasii keessa jirra. Kanaaf dhimma kanarratti akka kiristiyaana tokkotti waan dubbachuu qabnu dubbachuu qabna. Wanta akka seensaatti nuuf ta'uu fi yeroo baay'ee biyya kana keessatti akka guutummaa biyyaattis waaqa Itoophiyaati waaqayyo jedhamee Itoophiyaan biyya waaqaan bultuudha biyya waaqayyooti nuun saba waaqayyooti Itoophiyaan yeroo itti jedhamee haasa'amu dhageenya waaqayyo waaqa Itoophiyaati jedhamee akka waan biyya Itoophiyaa nama Itoophiyaaf waaqayyo akka sabaatti iddoo addaa qabuu fi yookaan immoo sabii kun akka sabaatti waaqa ta'e akka qabutti gaafa haasa'amu jira. Akka Itoophiyummaa irraa immoo gaafa xinneessinee dhufnu immoo akka sabaatti immoo waaqa gurraacha kan jennu kun waaqa Oromooti jedhamee Oromoon amantaa ofiisaatii qaba waaqa ofiisaatii qaba jedhamee akka sabaatti yeroo itti dubbatamu hin dhageenya waaqa Oromoo waaqa Itoophiyaa waaqa saba akkasii gaafa jedhamu hin dhageenya. Tarii konseptiin kun maalirraa dhufe jedhee gaafa ilaalu macaafa qulqulluu irraallee gaafa ilaallu waaqa Israa'el jedhamee yeroo itti dubbatamu jira. Waaqayyoomti immoo saba Israa'eliin isin saba kootii saba hundumaa keessaan isin fo'adhee yeroo itti jedhuun jiraata. Sabichi akka waaqa qabutti macaafa qulqulluu irratti barreeffame waan jiruufi tarii konseptiin isaa kun achii fuudhame immoo sabi tokko amantaa mataa isaatii akka sabaatti waaqa mataa isaatii akka sabaatti qabaachuu danda'a. Amantaan kan jennu kun kan dhuunfaati moo akka sabaa wayiitti akka biyyaa wayiitti akka qabeenyaatti waan qabaatamudha. Waaqayyoo
waaqa sabaati moo waaqa dhuunfaati waan jedhu mee ishee kana utuu walii wajjin dudubbannee dabarre. Baay'ee gaarii. Nu gaamma akka sagalee waaqayyootti kan nunaaf. Yaa. Akka ilaamma akka siyaasaattis miti akka addunyaan kun haasa'uttis miti wangeela kana keessatti haasoof nama wangeela kana ala kan jiru tokko anaaf jechuudha. Wangeela kana kan dursu hin jiru. Wangeela kana kan naa dursu hin jiru naaf. Wangeela 66 kana kan naa dursu hin jiru. Wangeela 66 kana keessaa dhiibtatee kan ba'u kamiyyuu anaaf iddoo hin qabu jechuudha. Amma gara dhumaarraa dhufte hin jedhiin malee amantiin dhuunfaadha. Gara dhumaarraa kaatee hin jedhiin. Isii galeera miti. An ofii kooti waan an amanu tokko hin godha jechuudha. Amma nama tokko irratti dhiibbaan yookaan mirga nama tokko amma deebiinitti dirqama hidhee utuu hin dirqamsiisin jechuudha. Nama tokko dirqamsiisuudhaaf mirga isaan qabu waaqayyo sana dirqamsiisu. Ana miti inni nuumayyuu hin dirqamsiisu. Galeera miti amma isa guddaa isa xinnaa isa gurraacha isa adii isa kamiis kan uume waaqa. Waaqumti kun sin dirqamsiisu. Yoo jaallatte isa duukaa buuta yoo barbaadde soqita. Waaqa nama hin dirqisiifne dirqamaanii waaqa nama hin dirqisiifne yoo barbaadde jireenya filatta gaafuma nama uume. Yoo kana nyaatte yoo kanarraa nyaattanii hin duutu. Yoo dhiiftanii immoo hin jiraattu. Nagaatti dhiisu. Mirga filannoo kennaa jechuudha waaqayyo hundumaa. Kanaaf sabaanis waan jedhamu jiru maatii sana dhuunfaadhaan jalqaba duraatii iyyuu baase. Waaqayyo si keessa na dhuubee na keenya. Galeera kophaatti murteeffachuu nan danda'a. Ani wangeela 66 kanatti nama. Wangeela 66 kana ala kan dhufe kanarraa jalqaban karaa kochuu. Namnis akkasitti yaaduutu irra jiraata jedhee yaada. Yoo barbaadee filachuu danda'a. Anaaf jireenyi gaayid kan na godhu yookaan immoo kanan ittiin ba'ee kanan ittiin galu amma dhumaatti kanan ittiin jiraadhu kanan ittiin gaggeeffamu maanuwaaliin jireenya kooti wangeela 66. Wangeela 66 ala kan dhufu jechuudha. Namni yoo barbaade duukaa sokkuu danda'a. Haadhoon koo, abbaan koo, haati koo, firri koo ija sokkuu danda'a. Ani garuu isa kana biratti nafa. Kanarraa kaafnaa jechuudha. Kanaaf wangeela kana keessatti amma kana nuun haasuuf. Hordoftoonni amantii kiristaanaa ispeeshaalii pirootestaantii kan ta'an 66 kanatti amanna. Erga kanatti amanna ta'e amma isaaniif kan nuun haasuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf isaaniif kan nuun haasuuf. Amantii pirootestaantii kana namoota hordofaniifan ergaa qabaachuudha. Yookaan keessaa dhiisanii tokko yookaan immoo hordofuu keessaa dhiisanii tokko mirga qabu taa'uu gaafan siin jedhu keessan jiramoo keessan jiru wangeeluma kanatu walitti nu araarsana. Anaaf sitarra taa'ee haasa'ee murteessas miti akka dhimma isaa biyya lafaa yookaan paarlaamaatti nu murteessa miti. Bakka nuuf haa ta'u kaaminaan jennee uummanni Oromoo walitti yaa'ee waan inni filu miti waan ta'eef. Dhugaa lafa jiru jira. Dhugaan kun maal jedhaa wangeela kanarraati qubeen tokkoon see dhala qubee. Qubeedha malee jechuudha. Qubeen tokkoon see keessaa afurra jedha wangeelli kun. Waaqaaf lafa kana ilaali. Waaqaaf lafa kana jechuun ikoosiistemii waaqa kana keessa jiran ilaaleeti. Lafti kun dootiidha. Pilaanetoota tokko bira amma dootii keessa. Isaan kunni haramanii yoo sokkan wayyaa'edha sagaleen waaqayyoo. Sigalee kanaaf anaafati arra teenyee yookaan namni taa'ee barrii gaddiramee yookaan teekinooloojiin dhufee yookaan waa wayii tokko gidduutti bu'ee dhalatee wanta kana jijjiiruu hin danda'u. Dhugaa lafa jirudha. Abbooti dubbatte. Dhugaa kana keessa hin jiru taanaan dhimma sodaadhus hin qabu, dhimma sodaadhus hin qabdu wangeela kana ala hin fudhatu. Karaa kanarra deema namni jedhu tokko kana keessatti of ilaaluutu irra jiraata. Amma irreecha tacha'uu isaas hin dhaqu yookaan immoo maanni xureessuu isaas hin dhaqu, qulleessuu isaas hin dhaqu. Wangeela kana keessa jira hawwi.
waan jedhu irratti walii gallalu. Wangeelli maal jedhaa qofa. Maal jedhaa qofa haasofna manni akkuma jalqaba duraa seensa irratti haasofte gooftaan si eebbisu kana haasofna. Amantii namaan dhiinnu arrabsuudhaaf miti amma kennuun wangeelli maal jedhaa? Wangeelli kana keessa jiraa? Haasaan haasofnu gabbaanee dhumaa kaaffee teenya maasaa haasofnu wangeela kana keessa hin jiru taana wangeela kun jaallatu taana wangeelli kun fudhatu taanaan dhiisutu nurra jiraata. Dhimma amma dhimma irreechaa dhimma isaa kanaa isaa sanaa waan jireenyumti keenya kun kana keessa jiraachuutu jira. Amma yeroo ammaa kana dhimma kana duwwaatu hin ta'e jireenyumti keenya deelii laayifiin keenya kana keessaa ba'aa waan dhufeef adagaan guddaan nutti dhufaa balaan guddaan nutti dhufaa. Jiraate wangeela kana keessa jireenya bahe. Ana jireenya Yesuus ana karaan jedhee ana dhugaan jedhee karaa biraa uummanne jireenya biraa uummanne dhugaa biraa fidannee bira kakkeewwanne wangeela biraa isaa booddee badee wanti baay'ee. Egaa erga waan amantii haasofna ta'eeti sababa kanaayyuu nagaan umti amma biyyaattiyyuu kan nu jalaa rukkutame jedheen yaadu miti dhugaa jiru wangeelli kun kan inni jedhu jechuudha. Sababa nuuni karaa biraa dhugaa biraa jireenya biraa jira jennee sababni wangeela kana keessaa ba'anii fi wanti baay'ee bade. Wangeela kanatti ammayyuu wangeela kanatti hin deebinu taa'ee jennaan faashiniin biraa biratti waaqi biraa biratti gooftaan biraa biratti karaan biraa biratti jireenyi biraa jira taanaan nuun ammayyuu hordoftoota Kiristoos miti. Hin taane jechuudha. Hin taane. Faarfachuu dandeenya, barsiisuu dandeenya. Dhabuu dandeenya baay'ee tajaajiltoota baay'ee bebbeekamoo ta'uu dandeenya si galee garuu kana keessa ba'anii irra ta'ee jennaan Kiristoos hin hordofaa jiru. Jalamurree amma dhumaatti kun hin geeddaru. Teekinooloojiin boor geeddaramuu danda'a. Yesuusituu hin dhufin waggaa miliyoona tokko yoo ture jechuudha. Wangeelli kun hin geeddaru. Situu gara isaa dhufa malee gara keenya dhufu. Wayii barri geeddarameera deemtu duukaa si hin geeddaramu si galee situu gara isaa dhufa. Situu gara isaa dhufa. Kanaaf kun maal waan jireenya keenyaati. Ani dhugaan kana dhahidee nama. Wangeela hidhee nama. Kun kan dhuunfaa kooti jechuudha. Kanaaf amma sadhumarraa sii ka'e kana jedheef kanaaf amantiin dhuunfaadha malee giruuppiidhaanis miti qomoodhaanis miti amantiin biyyaanis miti. Waaqa Itoophiyaa wanti jedhu waaqa Israa'el kan jedhu dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kan hambisuuf kan inni dhufe sinima jira. Sirriidhuma kan saba tokko ture. Waaqayyoo saba xiqqoo tokko jaallata ture. Saba Israa'el jedhamu kana jaallata. Saba Abrahaamiif jedhe. Isayyuu nama dhuunfaaf jedheetu. Nama dhuunfaaf jedheetu isarraa dhalatani. Isa waan jaallateef isa waan waaqaaf jedhee yoo amma dhala isaa kennu. Amma qeesaa dhiisee qeekee dhiiftee deeme jechuun bara sana akka bara kanaa sitti fakkaate. Seerri hin jiru, maal hin jiru, ati kan jiraachuu dandeessu nama baay'ifatte diina ofirraa ittisuudhaaf illee maatii kee gidduu jiraachuutu sirra jiraata. Waaqni kun qomoo naaf ta'a. Waaqni kun na baasa jedhee yoo du'as ta'e jireenya sadii waaqa kana duukaa nama amanee duukaa sokke sababa isaaf jecha isarraa dhalatan Israa'el. Innaa waaqa Israa'el kan jedhameef kanaaf bara kakwaaraa keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhufee booddee gurraachi hin jiru, diimaan hin jiru, birmaduun hin jiru, garbichi hin jiru. Si galee hunduu Kiristoositti kan amane hundumtuu Kiristoositti kan amane bakka sanyii Abiraam ta'e yookaan immoo sanyii waaqaa ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoosiin malee hin beeku Waaqayyo. Si galee Yesuusitti kan amane Yesuus Kiristoos kun biyya lafaa kanarra dhufe Yesuusii ala kadhannaan hin jiru, kadhannaan dhagahamu hin jiru. Yohaannis boqonnaa 23 natti fakkaata. Maqaa kootiin kadhattu kana booddee maqaa Yesuusiin malee hin akka Waaqayyo akkasitti deemna. Kadhannaan kadhatamu hundumtuu maqaa Yesuusii yoo ta'e duwwaa dhagahama. Waaqa garaa gurraacha isa ta'u garaa adii isa ta'u maalii isa ta'u sana isa ta'u waaqni kun kan inni nu dhagahu maqaa Yesuus Kiristoos kana malee. Nagaa fayyinnis hin jirudha Ibroota jirgamoota boqonnaa 12 irratti Yesuusiin malee fayyinni jedhee waaqa jedhaa namootaa hin kennamnee jedha wangeelli kun. Amma natu hin ta'e wangeela kana lolaachuudha. Anaan malee iyyuu gara abbaan naquus jedheera
karaan dhugaan jireenya na jedhee Yohaanis 14 irratti akka jedhedha. Aarsaa keenya miti nuyyuu gara abbaa dhaquu hin dandeenyu jechuudha Yesuusiin malee. Takka egaa sagaleen keenya kadhannaan keenya kan intini keenya kana dursa hinneeti waanuma jenneef akka jenna malee nuyi bineensota irraa adda. Bineensi bara baraan jiraatu. Namni bara baraan jiraata. Wangeelli keenya kun akkasitti. Bara baraanii kan nu jiraannu bifa lamaan jiraatu. Waan bara baraan Si'ool kan jedhamu ibidda bara baraan hin dhaabne galaanatu jira. Galaana ibiddaa jira. Galaana ibiddaa keessa jiraata. Bara baraan hin duutu. Bara baraan gubataa jiru. Bara baraan jiraatti. Yookaan bara baraan duutu. Yookaan bara baraan jiraata. Bara baraan jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoos kanatti amanuutu sirra jiraata. Kadhannaa keessa ta'u, maal isa ta'u Yesuus Kiristoos kana amanuutu sirra jiraata. Isa ala abbaa biraan dhabnu akkuma xiqqaa. Kana. Kanaaf amma kan sabaa, kan maalii wanti jedhamu jiru. Dhuunfaatti Yesuus Kiristoosiin amanteetta yoo ta'e jireenya bara baraan jiraata. Giruuppiidhaan wanti jedhamu jiru. Ati mucaa baluutee daa kottu too galiin jedhamu. Jedhamu. Ati Oromoodha jedhamtee mootummaa fakkaatti hin galte. Galee maaliti? Jedheen yoo barbaade sanyaa biraan waan jettanii fi kan isaanii gajjarameera. Yohaanis Cuuphaan raajichi gaafa dubbatu maal jedha? Sanyaa biraan waan jettanii mootummaa waaqaatti waan galtanii isinitti hin fakkaatin. Akka jechuun sanyiidhaan hin galtuuti. Sanyiidhaan wanti jedhamu jiru. Dhuunfaadhaan gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amantaa jedha amantuu taaneen mootummaa waaqaatti hin galtu jechuudha. Kanaaf wangeelli keenya kun waan sabaa waan jedhamu jiru. Waan maatiiyyuu hin jiru malee. Haati manaa mootummaa waaqaatti galte abbaa manaa si waliin galuu danda'a. Wanta akkasii hin jiru. Wanti nuun jimilaadhaan goonu wayii tokko amantiin kan dhuunfaati. Jennee jedhama. Namatti tola. Keessumatti waa'ee saba Israa'elii wajjin kan wal qabatu yeroo baay'ee namoonni hubannaa dogoggoraa kan qabatanii akka amma jenne Waaqayyo sabuma Israa'elii nama akka sabaatti ati saba dhuunfaa kooti jedhu kanayyuu saba wayii qoodee garaagarummaa uumuu Waaqayyootu hin taane nama tokko filate Waaqayyo. Nama Abiraam jedhamu filate namicha sana eebba namicha sanaaf raawwateedha isaanii jechuudha. Rizaaltii eebbifamuu isaatiiti malee Waaqayyo saba wal qooddaa garaagarummaa hojjetee miti siluma isaayyuu Waaqayyo jechuudha. Abiraan tabboomame warri saboodhaan dhufan ijoollee isaatii hundumtuu kana eebbaa ta'an silumayyuu jechuudha. Kanaaf amantiin kan dhuunfaa akka ta'e Waaqayyo waaqa gareedhaan sabaan biyyaan itti amanan otoo hin taane siluma isaa jechuun amantii jedhu iyyuu waan namni itti amanee jechuudha siluma isaayyuu. Kanaaf amantiin kan dhuunfaa akka ta'e waan baay'ee boleessi keenya nuuf kaaftee gooftaan si haa eebbisu. Egaa gara haasaa keenyaatti gaafa dhufnu keessumatti kiristaanota biratti amma gaaffii guddaa ta'a kan jiru maali? Walfalmii guddaan jiru tokko irreechi amma jennu kuni aadaadha moo amantiidha? Yoo aadaadha ta'e kiristaanni aadaa isaa dhiisuu qaba. Fakkeenyaaf amma aadaan nyaataa jira, aadaan uffataa jira, aadaa baay'eetu jira. Kiristaana waan taaneef aadaa nyaataa aadaa Oromoo nyaachuu nun lagne, uffata aadaa Oromoo uffachuu hin dhiifne. Akkuma kana irreechi aadaadha yoo ta'e in hirmaannaa jedhu namoonni baay'een jechuudha. Amantiidha yoo ta'e immoo jedhanii kan shakkanis immoo jiru. Kanaaf mee amantiin tokko wanti sirni ta'e tokko amantiidha jechuudhaaf kun amantii min jechuudhaaf maal irratti hundoofna darbees immoo irreecha amantii kan godhumaa yoo amantiidha ta'e. Ofirratti kan muuziqu na jiraachisa kanatu na jiraachisa lubbuu koos foon koos kan jiraachisu kana jenne wanti ofirratti muuziqu. Kana malee hin jiraatu waan nuun jennu tokko. Kana malee sayyuu gahuu hin danda'u. Kana malee lafarra lubbuudhaan foon jiraachuu hin danda'u. Kana kan na jiraachisu lubbuu koos foon koos jennee waan nuun itti amannu tokko inni amantiidha jedhee yaada. Amantiidha jedhee yaada. Kan nuun bitamnuuf isa malee kan nuun hin jiraanne. Jedhee amantiidha jedhee yaada. Bifa karaa kanaatiin gaafa ilaallu jechuudha. Amantiin hin mul'atu waan qaqqabatamu miti. Wangeelli keenya gaafa hiiku wanti tokko waan argine tokkotti kan amannu yoo ta'e inni waan jira miti waan qaqqabatamu.
Amantii jedhamuu hin danda'u hin jechuudha. danda'u jedha. Inni biraanii anamma Yesuus Kiristoos yaala jireenyumti jira jedhee yaadu anama fakkeenyaaf jechuudha. Jireenyumti ani jiraadha ila harki koo kun kan inni socho'aa jiru inni waan inni naa himee fedhee yaada. Sigalee kanatti akkasitti yaaddu wayi tokko. Sigalee yoo inni hin jiru ta'e bakka jiraachuu kanatti hin danda'u. Nama Yesuus hin jiru taanaan xiqqoo narraa adda baay'inaan jiraachuu hin danda'u. Akkasitti yaada. Dhalaasa masmiti anaaf dhugaadha naaf. Sigalee bakka ani amma deemee makananii dhufee inni naa himee. Sigalee isaan na uume. Isaan na uume dha nama dhalaa. Jifuu koo kana lubbuu koo kana foon koo kana isaan na uume akka barbaade kan na gochuu danda'u jedhee nama naa jechuudha. Kun anaaf amantii. Akka fakkeenya gaafa sii guddatu kan koo jechuudha. Akkasitti nama naa. Bifa kanaatiin wanti nuuni jireenya kan jira miti kan bokkaan haaromsu kan maal wantoota kan mukoota kana uume isa jedhee nama naa kan lafa kana uume kan bilaanii waaqaaf lafa kana kan uume isadha jedhee nama naa. Sigaleera akkasitti kanatti yaaddu tokko waan humna keetii olii tokko kan naa godhattee ati yaaddu olii tokko. Tasitti amantuudha jechuudha. Amma gara gaafa waa'ee irreechaatti gaafa deebinu warri yeroo tokko tokko waa'ee amantiif waa'ee aadaa irratti qoratanii waaqayyoo namni ta'e tokko inni kun uumaa kooti yookaan waaqa kooti jedhee amanuudhaaf yookiin immoo sirni godhamu wayii tokko waan akka irreechaa ta'uu danda'a wanta biraa ta'uu danda'a waaqeffannaadha yookaan amantiidha jedhamuudhaaf qabiyyee gurguddaa afur qabaachuu qabaa jedhaniitu lafa kaa'u. Inni tokkoffaa waaqi waaqeffamu jiraachuu qabaa jedhama. Waaqi fakkeenyaaf irreechi bakka Oromoon galateeffatudha jenne yoo ta'e kun aadaadha moo amantiidha jennee adda baasuu fi wantoota kana arfan ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa waaqi jira jechuudha. Inni galata fudhatu sun jira jechuudha waaqi wayii. Inni lammaffaa namni waaqeffatu jira. Waaqeffataatu jira jechuudha. Inni sadaffaa waaqeffannaatu jira. Wanti nu waaqa sanaaf dabarsinee ilaallu wayii immoo jira. Inni afuraffaa immoo duudhaan ittiin yookaan sirni wayii haalli ittiin waaqa keenya sana waaqeffannu immoo jira. Akkas yoo goote waaqa kee gammachiifta jedhamee wanti ta'u jira jechuudha mitire. Amma gaa irreechi amantiidha moo amantii miti jennee wal falmuudhaaf wantoota kana arfan gaafa laallu waaqi galateeffamu jira taanaan namni galateeffatu achi jira taanaan galati immoo jira taanaan haalli itti dhaqanii galateeffatan immoo jira taanaan nama rakkisu akka amantii ta'e jechuudha. Innaa yeroo baay'ee waa'ee aadaa wajjin wal qabsiisanii gaafa dubbatanii toora feesbuukii irraa yeroo ta'e dubbisaan ture gidduma kana waa'ee irreechaa irratti namoonni gaafa wal falmanii namni tokko asuma biyya kana keessa yaada baay'ee gaarii tokko kaasee ture yeroo darbee jechuudha. Tokkoffaa akkaataa itti waaqayyo ofiisaa mul'isu irratti waaqayyo karaa gurguddaa lama of mul'isaa jedheen. Inni tokko jeneraal revileeshinii kan jennu jira. Waaqayyo uumamaan of mul'iseera. Bishaanonni yaa'an kun waaqayyoon galateeffatu. Waaqayyo guddaa akka ta'e mul'isu. Samiin akkas bal'atu kun pilaaneetiin akkas baay'atu kun uumamuumti keenya kun iyyuu akka waaqayyo jiru ka'umsa waan hundumaa akka waaqayyo ta'e dubbatu. Waaqayyo karaa uumamaa ofiisaa mul'iseera. Sagalee waaqayyoos keessumatti roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 20 faarsaa 19:4 irraa isa kana nuuf ibsaa jechuudha. Kanaaf inni kun akka waliigalaattitu jiru immoo bara kakuu haaraa immoo adda kan godhu waaqayyo karaa Yesuusiin immoo ofiisaa mul'isuu jaallatee jedha. Keessumatti biroota boqonnaa tokko lakkoofsa 1 irraati bara kana keessa immoo karaa ilma isaatiin nutti dubbachuu jaallatee jedha. Kanaaf amma gaa tarii bara kakuu moofaa keessa namoonni gaarreen ilaalanii bishaan ilaalanii yeroo itti waaqayyoon galateeffatan jiraachuu danda'a. Bara kana keessa garuu parsenii ta'eetu parsenii of danda'a ta'e nu keessa buufate waaqayyo jechuudha. Yesuusiin ta'e nu keessa buufate nu gaafa waaqeffannu Yesuusiin keessa keenyatti ilaalaa waaqeffannaa. Kanaaf waaqeffannaan keenya iddoo isin filu guyyaa ta'e wayii akka ayyaaneffannaa wayii kanaaf hin ta'u. Yeroo hundumaa jira keessa keenyaa jechuudha. Innaa kanaan wal qabsiisiiti namoota irreechi aadaadha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Yoo irreecha naqu jettee irreecha yoo falmite bakka aadaa Oromoo keessaa tokko cabsitee ati Oromoo iyyuu miti yeroo itti jedhamu immoo jira keessumatti amma ati irreechaan deemtu taanaan Oromoo iyyuu miti jedhamee yeroo itti kaafamu jira. Waan kana irratti mee gabaabaatti waa tokko dubbannee dabarra. Dhugumayyuu yoo aadaadha ta'e waan nu rakkisuu hin qabu. Yoo dhuguma aadaadha ta'e. Garuu ani namoonni tokko gaafa isaan haasa'anii achuma hordofanii
Sirbii tokko tokkos gaafa ilaaltu nu aadaa qabna, amantii qabna, dhannee irreeffannaa kan jedhu sirbii wayii tokko jira. Kan akkasii tokko jira. Namootumti miidiyaa irratti immoo amantiidha. Amantiis qabna. Amantiidha jedhan jiru. Tokko tokko immoo isa sana dhiisaniitu lakki aadaadhumadha kan jedhan jiru. Taa'ee gaafa yaadu akkasitti waan waliin makee wayii tokko natti fakkaata. Waan waliin makee jiru wayii tokkotu jira. Isa kana adda nuu bahuutu irra jiraata. Inni biraani yoo kana ta'e malee Oromoo taatu yoo jedhani wanta akkasii jijjiiranii yaadu ga'ani. Kana gaazexeessuutu irra jiraata. Ani immoo dhiifama naa godhi malee Oromummaa miti. Kiristoosiin gaafa amannu Oromummaa koo dhabuu miti. Lubbuu koo dhabuufiyyuu murteesseen Kiristoosiin kan hin hordofne. Siigalee miti. Eenyummaa kee hin barbaadu yoo naan jedhu malee hin barbaadu yoo naan jedhu yoo ani Yesuus ma duukaan inni iyyuu Oromoo taate naan hin jedhu malee hin jedhu malee waaqa akkasiyyuu miti. Ani eenyummaa kee kana lafa keessee si barbaade yoo naan lafa kaa lubbuu koo iyyuu jechuudha. Akkasitti kana Yesuusiin jechuudha. Malee yoo akkasumalee hin taatuudhaan Oromummaan namarraa fuudhama yoo ta'e na kenneen dhiisa malee kenneen dhiisa malee amantiidhaaf hintinaa kana garaagara hin baasan taanaan amantiidha taanaan ammayyuu kan nuun itti amannu tokkodha. Innis Yesuus Kiristoos nuun kan nuun itti amannu jechuudha. Kun immoo ati Oromoo miti nan jechisiisu. Yoomiyyuu narraa fuudhuu hin danda'u Oromoo ta'uu koo kanaa jiru keessaan dhaladhee karaa sanaan dhufee dhaladhee waan ta'eef waan namni naa kennee narraa fudhatu miti innis. Siluma isaa jechuudha. Waaqayyo keessatti na uumeera. Bakka Oromoo keessatti na uumeera. Atarra naan kenne gulaalee isaa boordiin narraa fudhate. Waaqan naa laate. Jalqabuma isaa jechuudha. Jechuun waliin taa'ameen irratti tumamee ati har'a kan keenya. Irraa kaafneerra bakka. Irraa kaafneerra yoo jedhe namni jechuu danda'a malee Waaqayyo durumayyuu Oromoo godhee na uumeera jechuudha. Kanaaf kun waan walitti fidu jiru. Kana haasama kanatu dhaabamee gaarii. Walumaa gala haasaan kanatu dhaabamee gaarii. Akkasiin jedhama yeroo baay'ee. Oromoo har'a gaafa sana hunda'amu gaafa sana yoo achi hin dhanne ta'e jira wanta akkasii. Maali dhanne ati gara siyaasaatti yoo geeffamu jiraati ergamaa nama biraa. Ergamaa saba biraa yookaan immoo ergamaa siyaasa wayii biraa wayiitti yeroo inni yaadamu jiru. Kun kan walitti fidu jiru. Kana walitti hidhuun nurra hin jiraatu. Kana namuma ta'uu keenya duwwaadhaan kana hubachuun nurra jiraata. Keessumatti amma akka saba keenyaatti rakkinni jiru guddaan tokko jechuun dhiibbaan siyaasaa ture sammuu namaa irratti baay'ee influensii guddaa uumeera. Yeroo baay'ee dhimmoonni namoonni keenya amantii hojii waan wal qabatu irratti dogoggora irratti uumanii karaa siyaasaa waan irrate sana guutuuf jecha karaa wangeelaa hir'isu deebisanii jechuudha. Isa sana deebisanii kompenseetii gochuu fedhaniitu waan macaafa qulqulluu irra jiru immoo yeroo tokko yeroo itti gabbuufnutu jira jechuudha. Innaa wanta karaa siyaasaa bade waaqayyoon kadhachuun haa ta'u hirmaannaa mataa keenyaa gochuun karaa qajeelaa ta'een hin guunnaa. Haa ta'u garuu dhugaa macaafa qulqulluu irra jiru immoo yeroo tokko waaqayyoo araara qabeessa waaqayyoo beeka isa kanaan dhiisa waan ta'eef jennee waan nuyi xinneessinee malaallee bira dabarru yeroo itti gatii guddaa nu kaffalchiisu jiraachuu danda'a tokko jechuudha. Kanaaf dhuguma yeroo itti namoonni gara siyaasaatti geessanii dalga hubatanis jira. Egaa amma yeroo baay'ee waa'ee aadaa fi amantaa irratti warri waa'ee irreechaa irratti sammuu dargaggoota keenya akka malee hubachiisan tokko waan isaan dubbatan akka dhaggeeffadhetti aadaa fi amantaan gargar bahuu hin danda'u filosoofii jedhu tokkotu jira. Aadaa fi amantaan gargar bahuu hin danda'u jechuun amantaan wanta aadaa jala jirudha. Aadaa keessaa tokko amantaa, ilaalcha, akkaataa nyaataa, haaluma jireenyaa kun hundumtuu iyyuu aadaadhuma jala jiru waan ta'eef fakkeenyaaf Oromoo yoo taate aadaa Oromootiin hin jiraattatti walii galta taanaan aadaa Oromoo keessaa tokko amantaadha. Amantaan Oromoo waaqatti amana waan ta'eef kun tokkodha dhiisuu hin qabdu yeroo itti jedhamu jira jechuudha. Innaa amma keessumatti waa'ee aadaa irratti waan nuyi sirriitti beekuu qabnu aadaan walumaa gala kaalcharii inni jennu akkaataa jireenyaa walii galaa dabalatee waanuma namni tokko biyya lafaa irratti ittiin deddeebi'u nyaata dabalatee akka ilaalchallee dabalatee waanuma baay'ee uffannaa dabalatee waan baay'ee of keessatti qabataa jechuudha.
Garuu wanti namoonni keenya sirriitti hubachuu qaban maa inni aadaan sabaa jira, kaalchariin soosaayitii tokko jira, reliijiniin immoo kaalcharii ofiisaa danda'amuu qaba. Amantaan iyyuu aadaa ofiisaa danda'amuu qaba jechuudha. Maaliif aadaa jechuun akkaataa siisteemii guutummaa waan ta'e tokko jala jirudha yoo ta'e sabi tokko afaan fayyadamuu qaba, aadaa isaa jalatti ramadama, akka itti uffatu qaba, aadaa isaa jalatti ramadama, akka itti dubbatu, akka itti wal araarsu, akka itti walii wajjin jiraatu qaba, aadaa isaa jalatti ramadama. Amantaan tokkos aadaa ofiisaatii qaba. Amantaan kiristiyaanaa fakkeenyaaf aadaa mataa isaatii qaba. Akka itti namaa wajjin jiraatu aadaa ofiisaatii qaba, akka itti uffatan aadaa mataa isaatii qaba, akka itti nyaatan aadaa mataa isaatii qaba. Wal malee jiraachuu hin danda'an gaafa jennu amantaan ofuma isaatii aadaa mataa isaatii akka inni qabu beekuu qabna malee amantaan kiristiyaanaa aadaa Oromoo jala finnee geessuu hin dandeenyu jechuudha. Yookaan aadaa Amaaraa jala, aadaa Faranjii jala finnee geessuu hin dandeenyu jechuudha. Amantaan keenya aadaa mataa isaatii qaba, laayif istaayilii mataa isaatii qaba, kaalcharii ofiisaatii qaba siluma isaa. Sabi keenya immoo kaalcharii ofiisaatii qaba. Kaalcharii amantaa keenya duukaa yoo deemitu aadaa isa kan foon keenyaa fudhannaa jechuudha. Akka kanatti tamanuu qabu dargaggoonni keenya dayyaadha. Meegaa asirratti akka itti nu dabaltu waan barbaadu keessumatti amma namoonni amantaa kiristaanaa kana baay'eedhuma balaaleffatanii dhimma irreechaa irratti waan baay'ee dubbatu viidiyoo tokko illee amma daawwannee itti deebi'uu dandeenya. Amantaadha aadaadha jennee san wal lollu kana namoonni abbummaadhaan irreecha irratti qayyabatanii sadarkaa gurguddaatti irratti baratanii irratti barreessanii amantiidha jedhanii jala muranii dubbataniiru. Warra akka Dooktar Gammachuu fa'aa jechuudha. Namoonni gurguddaan hayyoonnumti dhimma kanarratti barreessan qayyabatan amantiidha jedhanii yeroo isaan itti dubbatan jira. Viidiyoo amma sinii gadhiifamullee wal wajjin ilaallee itti deebi'uu dandeenya. ኦሮሞ ሃይማኖት የለውም ኢሬቻ ባህል ነው ብሎ ያወራሉ ብዙ ሰዎች። እነዚህ አክቹአሊ ከነሱ ጋር መከራከር አያስፈልግም። ለምን እንዴት ነው የምትዩ? ስለ ኦሮሞም ለማወቅ አይፈልጉም። ለማወቅም ደግሞ እንትኑንም የላቸውም ሜተዱንም ቲዮሪውንም ስለማያውቁ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ኦሮሞ ሃይማኖት የለውም ለማለት ነው። ኦሮሞ ሃይማኖትም አለው፣ ባህልም አለው፣ ቋንቋም አለው። እነዚህ አንዱ ከሌላው የሚለይ ነገር አይደለም። ሁላቸውም እንግዲህ ካልቸር ባህል ነው በአማርኛ ብለን ከወሰን ባህል ውስጥ ነው ሃይማኖት የሚጠቃለለው። ባህል ነው ራሱ። አሁን ጥምቀት ምንድነው? ጥምቀት ሪቹዋል አይደለም እንዴ? እና ሃይማኖትም ነው ግን ባህል ውስጥ ያለ ነው። ከባህል ውጪ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አብረው የተያያዙ ናቸው። ኢሬቻ ባህልም ነው ሃይማኖትም ነው። ነገር ግን ይሄን እምነት የባህላዊ እምነት ነው ኢሬቻ የሚሉ እኮ የኦሮሞ ተወላጆች ራሳቸው አሉ አይደለም? ውሸታቸው ነው። ምን ያውቃሉ? ኦሮሞ ነኝ እያለ ኦሮሞን እየዞረ ኦሮሞን የሚያንቋሽ ስንት ኦሮሞ አለ። መልካም። ስለዚህ አስረግጠው የነገሩኝ ዶክተር ኢሬቻ የሃይማኖታዊ በዓል ነው። Another issue is because I see people from a different walk of religion, I have to say this. Oromo never ever believes in mountains and rivers. Oromo believes in one waka, so much equivalent to the Bible and to Quran. Oromo says there is only one waka to whom it brings peace. So, why do we go to Irecha? I'm establishing a background before I move to the economy. Why do we go to Irecha? Irecha is, we do two things. We give a thank for the past and we pray for the future. And today, how do we understand Irecha? Irecha is where Oromo gathers to pray. That is one. Second, Irecha are ritual reflects emotional, cultural, psychological, spiritual and identity embedded and embodied in Oromummaa. Egaa aadaa saba Israa'el fakkeenyaaf amma gaafa amannu dunuunfachuun aadaadha.
jilbeenfachuun aadaadha. Yeroo cuuphaa laga dhaquun aadaadha. Kanaaf iyyuu wantoonni kun aadaa Israa'eliin fudhatanii maaf aadaa Oromoo immoo fudhachuu dadhabdan isinii kun aadaa Oromootu uffatanii aadaa Israa'eliin immoo leellisuu keessanii jedhanii yeroo itti dubbatan illee jira. Mee warra akkasii kan akkam goona? Isa jalqaba duraa deebisaa deebifteetta. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba duraa kan inni dhufee hundumaaf dhufuyyuu malee achitti kan inni dhalate aadaa isaaniiti kan inni uffannaa isaanii maal isaanii kan inni hordofaa ture garuu isaaniinis mormaa ture. Wantoota san fudhatamuu hin qabne isaanii iyyuu mormaa ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos wantoota fudhatamuu hin qabne akkaan muka abbaa keessanii irraa jireenya akka jireenyaatti gootanii kan isin fudhatanii jedhe isaaniin iyyuu ittiin jedhaa ture. Akkuma itti jalqaba duraa jette sana wangeelaaf kan hin taane kan isaanii iyyuu qabu ture isaan nuti iyyuu jechuudha. Akka Israa'elaa jennu iyyuu malee isaanii iyyuu guutummaa guutuutti hin fudhanne baay'ee hin fudhanne. Muka abbaa keessanii irra leelliftu isinii jedhe. Seera Waaqayyoo cabsuurra seera isa kan abbaa keessanii kan aadaa keessanii gaafa cabu maraattu jedhanii yoo ofiisaa jechuudha. Hin fudhanne kan hunda isaanii inni kan isaanii fudhanne. Kanaaf Fariisota wajjin kanaaf ajjeesan jiru. Kan isaan ajjeesan keessaa tokko isa sana maannuun ciibsu maannuu jalaa faallesse kan jedhu irrattidha kan isaanii isa ajjeesan. Jalqaba turaa jechuudha. Utuu walii galanii yoo ta'e maa ajjeesu. Hin ajjeesan isaanii jechuudha. Kanaaf aadaa Israa'el guutummaa guutuutti hin fudhanne inni iyyuu. Isa sana aadaa godhatanii itti fayyadaman waan baay'ee isaa hin fudhanne inni iyyuu. Isa kana gaa tokko lamannee haasa'uudhaa yoo waanne jechuudha. Hin fudhanne. Seera Musee jedhu garuu seera Musee cabsu. Seera Musee jedhamu malee Waaqatu itti kenne malee Musee baafate miti. Waaqatu itti laate miti seera Musee jennee haa waamnu maqaan malee jechuudha. Akkuma ati jalqaba duraa jette aadaatu wangeela liqimsatu ta'e qobaadhuma isaa. Wangeelli keenya kun wantoota itti mormu jira amma fakkeenyaaf. Aadaa Oromoo jibba aadaa Oromoo hin qaban mayyuu. Aadaa Oromoo ammayyuu aadaa keenya hin jibbu wangeelli keenya. Dhimma jibbus hin qabu. Hin uffannaa. Uffannaa keenya ammayyuu hin jibbu Waaqayyo. Amma nu qullaan buunetti jechuudha. Nyaata keenyas maal keenyas rakkina isaa hin qabu. Wangeela kana wajjin hin deema taanaan akka wanti jalqaba duraa jette. Kan Israa'elis guutummaa isaan fudhata kan keenyas guutummaa isaan fudhatu wangeelli keenya. Amma ilaan nutuu gara wangeela kanaa dhufuu qaba walumaa gala. Malee wangeelli kan keenya kun gara keenya nu dhufu. Gara keenya nu dhufachuu waan nu hin barbaanne nu godhu. Aadaa keenya keessaa sanni barbaadu fudhannee sanni hin barbaanne immoo dhiibnaa jechuudha. Dhiibnaa jechuudha walumaa gala. Malee wangeela kana aadaa kusaa si wajjin hin deemne naa fudhadhu naannoo fudhadhu. Nutu dhiiseetu isaa ta'u keessaa fudhannee isa duukaa buunaa jechuudha. Si galeera miti. Kanaaf akkasitti yaaduutu nurra jiraatu. Kun immoo gaafa akkas jedhamu nu miidhuu isaa miti. Waan miidhaa qabu qaba. Fakkeenyaaf gara barmaatileetti yaadu malee fakkeenyaaf kittaanuun sirrii miti dubartoota kittaanuun jedhamte amma wantoota akkasii kana fakkeenyaaf wangeela keenya keessa wanta akkasii jiru. Dubartiin hedduu isheenitti maal dhanna qabatte yookaan immoo kittaanamte hin jiru. Hin jiru fakkeenyaaf kun miidhaa immoo qaba qaama dubartoota irratti kun fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenya isin fudhadhaa jechuudha. Amma akkas nuuf haa ta'u keessa nuuf haa galu too inni nuun galu. Walumaa gala wangeelli kun wanta inni gochuun nurra hin jiru jedhu kun naannoofni waan barbaade haa ta'u naannoofni waan miidhudha waan si ajaa'ibsiisa. Lafuma kanarratti waan nu miidhu aadaadha jennee nuuf ta'a jennee kan nuyi yaadnu baay'ee isa nu miidhu. Amanni isa manuudha baay'ee. Inuma namatti tola Yesuus kun walumaa gala. Fudhachuun mirga isaati dhiisuun mirga isaati nama inuma namatti tola. Aadaa dhumti isaa maalsaa waan si miidhuun qabu inni dhiise jedhamu waan si miidhu. Inni fudhadhu jedhamu waan si fayyadu.
walumaa gala waaqa kanaaf lafa kana isa uumetu dubbate sagalee waaqaa kana macaafa qulqulluu kana kan keenya kan pirootestantiidha jennee qobaatti waan adda baafnu nama hundumaaf kan kenname ta'eetu waaqayyo kan inni dubbate. Kan inni dubbate la waaqayyo maal fakkaate wanta wangeela 66 fakkaate. Kana wala bakka isa fakkaate yeroodha. Guutummaa guutuutti yoo isa ibsuudha baatee jiru kan inni nurraa barbaadu wangeela 66 kana keessatti kan jiru hundumtuu isatu dubbate kan tokko hin qabne jechuudha. Kan nu fayyadu jechuudha. Akkasitti amanuutu nurra jira. Kan ala wanti nu fayyadu hin jiru. Kan nu jalaa hafee jechuudha. Kan nu jalaa hafee aadaan nu jalaa hafee nu fokkisiisu yookaan immoo nu miidhu tokko hin jiru wangeela kana keessaa. Kan inni jibbu yoo jibbite kan inni jaallatu yoo jaallatte dhugaadhuma jireenya sirrii jiraatta. Kan foonitti duwwaamte lubbuu keetti tole jiraattu. Sigalee cooma murtee maal gootee waadaa inni kan hundumaa uffannaa kana uffattee maal jettee nagaa ofii keetaatiin arganne nagaa maatiin keen arganne nagaa uummanni Oromoo argachuu hin dandeenye kana keessatu jiraate kana caala nagaa argata amanaan kun kan kee sirrii miti siin jedhee si arrabsuu koo maal jechuu koo yookaan immoo amantaa biraa tokko wanti jechuu koo miti yookaan immoo arrabsuu koo miti ani akkasitti amana wangeelli kunis dubbii sagalee waaqayyooti waaqatu dubbate. Sagalee waaqayyooti gaafa jennu waaqa dubbate waaqa dubbataadha. Arras akkuma sagalee sanaatti dubbataadha waaqayyo. Akkasumaan addunyaa kana gaggeessaa maanuwaalii biraan fidu waaqayyo. Takkaadhuma nuu kennameeradha. Yihuudaan gaafa dubbatu gaafa barreessu sagalee waaqa isaa ta'al tokkicha nuuf kenname kana namooti irraati maqsantuu jiru waan ta'eef eegduu akkasitti taatan hin barbaadanii barreessa. Kan nuu kennan bara baraan nuu kennan waggaa miliyoona tokko akkuma siin jedhe waggaa miliyoona tokko miliyoona Yesuus utuu hin dhufin yoo jiraate maanuwaalii ta'e itti fufu gara biraan hin dhufu kanaaf amma irreecha jenna gara biraanis dhufuu danda'a gara biraanis immoo hordoftoota baay'ee uummatee dhufuu danda'a gara biraan gaafa sana wangeelli kun ana dhiisaati gara sana dhaqan hin jedhu kanaaf akkasitti yoo fudhanne baay'ee gaariidha jedhee yaada. Hordoftoota keenya waan baay'ee nurraa obboleessa keenyarraas waan baay'ee barachaa jirtu inni abdii godhanna. Keessumatti dhimma amma dubbachaa turre irratti aadaa fi amantiin gargar ba'uu hin danda'anii adda baasnee ilaallaa jennee hin sobnaa jedhamee wanti gama kanaan barsiifamu nuun amantiin keenya akka kiristiyaanaatti aadaa saba ta'e tokko jalatti aadaa eenyu jalatti iyyuu kan bitamu achi jalatti kan liqeeffamu osoo hin taane amantiin keenya laayif istaayilii ofiisaatii qaba waan jaallatu ofiisaatii qaba qajeelfama ofiisaatii qaba aadaa ofiisaatii qaba. Namni immoo yeroo uumame eenyummaa gurguddaa lama qaba akkuma ammaa isaa turre eenyummaa foonii qabna eenyummaa hafuuraa qabna. Akka eenyummaa keenya isa fooniitti sabaan Oromoo ta'uu dandeenya, Tigiree ta'uu dandeenya, Amaara ta'uu dandeenya, kan biraa ta'uu dandeenya. Eenyummaa keenya isa foonii kan akkuma obboleessi koo dubbachaa ture Waaqayyo hin jibbu, hin balfu, hin balaaleffatu. Aadaa keenya balfee eenyummaa keenya fooniitiin nun balaaleffatu. Haa ta'u malee hafuurri keenya isheen fayyite immoo sagalee Waaqayyo wajjin jireenya keenya firoomsitee namummaa keenya isa foonii kana Waaqayyoof abboomsiftee gara Kiristoosiin fakkaachuutti nu guddisuudhaaf kan nuu kennamedha. Siluma yoo hafuurri Waaqayyo waan ta'eef wanti nuyi fudhannu aadaa keessaas haa ta'u jireenyuma fooniin biyya lafaa kanatti jiraannu eenyummaa keenya isa foonii eenyummaa keenya hafuuraa jala gahuu danda'uu qabnaa jechuudha. Eenyummaan keenya hafuuraa wanti inni hin jaallanne eenyummaan keenya inni foonii waan jaallateef ofitti qabachuu caalchifachuun akka kiristiyaanaatti macaafni qulqulluun nuun iyyamu jechuudha. Yeroo hundumaa wanti nuyi tokkoffaarra godhannu qajeelfamni guddichi nuun ittiin geggeeffamnu fedha hafuuraa keenyaas haa ta'e sagalee Waaqayyoof qajeelfama macaafa qulqulluurra jiru hundumaati. Kanaaf yoo of goyoomsina ta'e irraa kan hafe amantiif aadaan gargar hin ba'an jechuurra amantiin keenya aadaa mataa isaatii qaba, qajeelfama mataa isaatii qaba. Qajeelfamni an fudhadhu isa aadaan koo inni foonii jedhu duwwaatu hin taane isa aadaan koo inni hafuuraa laayif istaayiliin koo inni hafuuraa qajeelfamni inni guddichi naan jedhu jalatti yoo bitameera jennee akkasittiin ilaaluu akka qabnutti waliin haasaa turre
marii keenya haasaa keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Ammas gara dhumaatti wanti irratti haasa'uu qabnu tokko keessumatti kiristaanonni irreecha kana dhaquu dhiisuu maaliin kan wal qabate achitti waaqayyotu waaqeffama erga ta'e achiin dhaqaa hin sirbu nan faarfadhaa jedhu yeroo ammaatti waggoota 2-3 kanaas wanti dhaga'aa jirru dargaggoonni keenya keessumatti irreecha akka nama kamiitti aadaa kooti waan ta'eef nan dhaqaa irreecha amantii ta'uu danda'a sababa ta'eef immoo yeroo warri kaan sirban ani immoo achi dhaqeen faarfadhaa yeroo warri kaan waan ulfina waaqayyoof hin taane godhan ani immoo achitti dhaqee ulfina waaqayyoo calaqqisiisa jedhanii yeroo isaan itti of goyoomsan illee jira yeroo baay'ee jechuudha. Ndawum yeroo laallu giruuppiin faarfannaa faarfatu jira. Irreechuma irratti TV irratti gaafa laallu tokko faarfannaa keessan kana fuudhee kan faarfatu jira tokko immoo sirbaa. Mee warra akkasii kanaan adama maal jetta iddoon suni wanta achitti ta'u suni macaafni qulqulluun waaqeffannaa waaqayyoo fudhatu wanta lafa kaa'ee qaba. Mee warra akkasii kun of goyoomsuudha moo danda'ama dhuguma akkasitti itti yaadda? Natti fakkaatu ani garaa koo natti fakkaatu. Sababi isaa waaqayyo qulqulluu ta'uu isaa irraanfachuu hin qabnu. Wangeelli keenya akka jedha waan ta'eef qulqulluudha waaqayyo. Waa biraa tokko itti ida'anii fi wanti nu waaqayyoon gammachiifnu jiru akkuma wangeela isaatiitti gara sanatti nu deebisaa isaan keenya. Iddootti waaqayyo qofaa isaa ilmi isaa Yesuus Kiristoos lafanitti kabajamu barbaada waaqayyo. Yesuus Kiristoos kabajamaa jira achitti ilmi isaa Yesuus Kiristoos kabajamaa jira achitti isatti kabajamaa jira moo gara biraadha kan kabajamaa jira waan jedhudha sii galee Kiristoosiin kan hin jaallanne kan abaarame haa ta'udha Phaawulos immoo jala mure. Kan Kiristoosiin hin jaallanne lafa Kiristoositti hin leellifamne lafa Kiristoositti hin jaallatamne hin barbaadamne iddoo sanatti dhugaadhuma amma Yesuus Kiristoostu ol ka'e warrumti faarfatan sun dhugaadhuma Yesuus Kiristoosiin kabajuudhaaf lafa sana dhaqanii. Yesuus Kiristoos immoo iddoo sanatti kabajamaa jira ho'i. Inni jedhu tokko gaaffiidhaana. Waaqayyo iddoo sanatti namootatti wangeelaatti akkasitti himanii fi bifa addaatiin waaqayyo isaan ergee jiru jiraate isayyuu bifa kanaan natti fakkaatu ergamanii dhaquu danda'u ta'a. Ammuma kanatti isayyuu ammoo kanatti baay'eedhuma yoo itti amanuudhaaf baadhee jechuudha. Inni biraani Yesuus Kiristoos hangafa waan hundumaati. Hangafa waan hundumaati. Waan hunduma waaqayyo kan inni nuu kenne kennaan guddaan Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos qulqulluudha. Yeroo nuuni itti waatti mammaaknee wangeela kanaa ala waa wayii tokkotti daballee aadaa wangeela kanaaf hin taane akkuma silaasuufte. Jireenya kanaaf hin taane iddootti calaqqisu itti daballee isa gammachiisuu dandeenya. Walumaa gala isa gammachiisuu dandeenya. Kanaaf iddoo sana mootiin keenya gaafa gara sana dhalu dhuguma Kiristoosiin ol kaasuudha moo aadaa isaa ta'u maatii isaa ta'u wanta nuti Kiristoos ol guddifnu wayii tokko yoo jiraate hir'isuutu nurra jiraata yaada. Wanti nuti Kiristoosii ala ol guddifnu namni Yesuusiin ana amanu tokko waaqayyoon nan gammachiisa namni jedhu tokko Kiristoosii ala buddeena iyyuu jaallachuu qaba. Sii galee namni Kiristoosii ala uffannaa jaallachuu qaba jiraatu. Kiristoosii ala aadaa waaqa amantaa aadaa koo fudhanne qilee adiitu jedhee koomindii tokkoon argee yeroo ta'e. Baay'ee nama gadi kan akkas jedhu immoo ijoollotuma keenya jedhama. Waldaa deemanii jechuudha. Warra waldaa deemantu akka jedhu. Qiliyaan. Inni illee qilee lixuu atumti qilee lixa gaa'ee deemanii. Lixeera yoo madaamu mayyoo. Lixeera. Inni qilee lixuu Yesuus Kiristoos kana booddee ulfinaan malee gaddeebiin dhufu kana booda inni qilee lixuu nama sanatu qilee lixa. Akkasitti qilee lixaa yeroo jechuudha. Yesuus gararraa guddifame. Iddoo sanatti dhugaadhuma Yesuus Kiristoos ol guddifamee mul'ataa jira iddoo sanatti. Godhaamoo jirtaati immoo gaafa jedhattu. Kanaaf deemtee ati gaafa dhattu. Dhugaadhuma ijoolleen keenya kanaaf dhabu.
gaafa sana Yesuus Kiristoos yooma yaadatanii isaan kormii dadee yaadamaa isaanii. Faarfannaan hojii jedhamu sana iyyuu ittiin nuti jirraadhumatti wal jechuudhaaf haa ta'u balleessaa ofii ittiin xinnoo ishee dhiqachuuf haa ta'u. Miirri akkamtummaa akka ittiin dhaga'amneef. Miirri akka ittiin dhaga'amneef malee keessi isaanii nama ni du'a hafuura qulqulluun keessa isaanii jira taanaan gaafa sana gammaduu miti. Faarfannaa sanas Waaqayyo dhimma fudhatus qabatee yaadu. Amma wanti guddaan isa kana tokko gocha kamiyyuu macaafni qulqulluu waan hundumaa liistii isaa baasee isa kana godhii isa kana immoo hin godhinii hin jedhu. Liistii wantoota dhufanii darbanii kana hundumaa baasee irreecha dhaqin kana nyaadhu hin nyaatin hin jedhu macaafni qulqulluun. Garuu wanti guddaan tokko bara amma keessa jirru bara hafuura qulqulluuti. Waan ulfina Waaqayyootiif ta'u jedha waan ittiin cufu walumaa galaa isaatiin gidduutti diigama. Ulfina Waaqayyootiif kan ta'u ulfina isaatiif godhaadha. Kanaaf amma tokko wanti guddaan nu beekuu qabnu waan ati dubbatu irratti keessumatti Waaqayyo qulqulluudha jechi jedhu ammaa kuni tarii afaan Oromoodhaan xurii kan hin qabne fakkaachuu danda'a. Amma macaafa qulqulluu, hafuura qulqulluu, Waaqayyo qulqulluu, Waaqayyo immoo nuun deebisa saba qulqullaadha gaafa nuun jedhu. Qulqulluu jechuun baay'ee adda kan bahe jechuudha miti adda kan bahe waan hundumaarraa yoo Waaqayyo keenya qulqulluudha gaafan hundumaarraa adda kan bahedha. Macaafni keenya macaafa qulqulluudha roon macaafota haala kana guutan hundumaarraa addaa jechuu keenya nuunis immoo akkasuma jechuudha qulqulloota gaafa jennu nuunis isaaf adda bahudha jechuudha. Kana girrigirri haala kana jiru keessa taane wal maknee wanti nu Waaqayyoof laannu hin jiru jechuudha. Maaliif Waaqayyo keenya bakka itti waaqotiin biraa waaqeffamanitti argame isaan keessaa tokko ta'ee galata keenya hin fudhatu. Nuunis immoo akka isaaf adda baanu aarsaan isaaf lannus akka adda bahu barbaada Waaqayyo jechuudha. Waan ani gara biraatti dabaluu barbaadu Phaawulos jedhee Qorontoosiisanii barreesse jechuudha. Waaqolii tolfama baay'ee jiru turan miti nyaata isaaniif dhiyaatu nyaata wanta sanaaf dhiyaatu nyaachuun tarii isinii dubbisuu danda'a. Obboleessa kee immoo hin gufachiisa gaafa sana cubbuu hojjettaa jedha. Amma lafuma faarfannattamuun hin dhibamnetti lafa sanatti gaafatattu namoota baay'ee ta'e gaaruudha. Gaarummaa tachitti hojjetturra miidhaa tachitti caala. Sigaleera amma maqaa keetiin seexana baafneerra maqaa keetiin kana gooneerra jedhamiti innaan ani isin beeku innaan jarri kun tajaajilanii hojjechuu dandeenya. Seexana baasanii hojjetu waan adda addaa godhe garuu sasaan baasan sana sasaanitti galchatu. Sasaan balleessantu jaallatu. Achitti gaafa dhannee faarfannu kan nuun tolchinurra kan nuun balleessinu caala. Namoonni baay'een ittiin gufatu. Malee gooftaa namni tokkotti bifa manaa godheefi waan baduu caala. Namni gooftaa fudhachuu danda'a. Kaan irraa tokkommoo lakkoofsaan qabu ta'uu danda'a. Sababa jechuudha. Kanaaf kan wal bira ilaalaa goonee wal bira goonee ilaaluutu nurra jiraata gaafa waa wayii tokko goonee jechuudha. Inni adettee akkuma jirutti jechuudha. Waaqayyo iddoo sanatti hin beeku ani inni jedhu wantoota akka akkasii. Hin turre gooftaan achi sana maqaa isaatii waa wayii gochuu dandeessa amma baadiyyaa horii tokko yoo taate jechuudha. Ani immoo obboleessa kee yoo ta'e ani obboleessa baluutiin kana fiidiyoo naan jedhee sababa keetii na sodaatee waan na gochuu danda'a. Akkuma kana gaafa sana baay'ee fayyadamtee waan gochuu dandeessa ta'a. Garuu sana akka godhe kan hin gammaddu ati maqaa keetiin gaafa akka godhu. Maqaa keetiin ammoo abuufadheera yookaan immoo tokko godheeran ta'uu danda'a. Garuu ati hin barbaadu. Fedha keetiin hin taane fedha gooftaatiin iddoon gaafa dhannoo jechuudha. Kanaaf fedha Waaqayyooti. Waaqayyo dhuguma achitti akka tidhattee maashuu biftuu barbaadaa laata natti bakka. Keessumatti wanti baay'ee na gaddisiisu even akka waldaatti yeroo tokko waldaadhumti bakka gaafa akkasii irreecha qabna waan ta'eef afurumatti dhannaa barii baanee marreeffannee afuritti deemnee qeessonni yeroo itti beeksisan paasteroonni yeroo itti beeksisanii hin jiraata jechuun ofiishaalii bakka eeyyamameedhuma even hin kadhanna iyyuu waldaan amma yeroo ammaa jirtu gaafa irreechaa akka Waaqayyo nagaan baasee nu gashuun kadhanna jettee piroogiraamii maqabattee yeroo itti waan sanaaf reediyoof gootu iyyuu jira. Mee waldaaf dhaamsa akkamii dhaamna dhumarratti? Maal kanarra maal dhaabnaa fi kuni gooftaa duratti gara Waaqayyo baay'ee gaddisiisa yaada. Dhugaan siin jedha. Kun Waaqayyo akkuma nuun kanaan duraa soofne amalli isaa adda. Qulqulluudha Waaqayyo. Qulqullummaan amala isaati.
amala isaa keessa isa tokkodha. Waan inni hin barbaanne keessa even tajaajiluu keenya maal keenya faarfachuu keenya miti waan inni barbaadu. Amalli Waaqayyoo qulqulluudha. Qulqullummaadhaan jiraachuu keenya. Isa waan barbaanne goone nu caalaa kan faarfatan waan meeqaan marfamee jira inni. Jireenya isaa gaafa nu calaqqisiifnudha kan inni barbaadu. Qulqullummaadhaan adda baanee akka iddoo sana isa kana barbaade waan ta'eef waldaan kiristaanaa wangeelii 66 ishee qaba. Jireenya kanaa ala saba ishees maal ishees waan gara biraatti daate Yesuus Kiristoos gahuu dhiisee jennaa wangeelli kun gahuu dhiisee jennaan aadaa biraatti fuunetti idaanuu qabnu gahaadha kunatti. Inni kun Waaqayyoon gammachiisuutu hin ta'in yookaan jaallatamuu barbaacha. Maajoriitii wayii tokko gaafa sana waan deemuu fi jara nama biratti jaallatamu kana gochuun isaan irra hin jiraatu tajaajiltoonni keenya ispeeshaali. Tajaajiltoonni keenya keessoonni keenya paasteroonni keenya ol gorsite naan jedhin malee jechuun isaan paasterootaan nuuni gaha teessiin jechuuf kan jiru. Asii ol gorsite naan jedhin malee gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa gurguddoon jiru jalqaba duraa waan isaan gochuu qaban nama gammachiisuu, Waaqayyoon gammachiisuu. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra gaafa dhufe fedha abbaa koo raawwachuu dhufee waan abbaan koo barbaaduun godhaa jedheen. Warri isa hordofan duwwaa beeka waan ta'eef gooftaan isa hordofuu didan jira. Yesuusin utuu hin ta'in buddeen barbaadanii jennaan hunda seedalchaase. Sokkaa jedheen maajoriitii duukaa hin deemu. Wangeelli maajoriitii miti. Gaafa saba kana geggeessan waan sabi sun barbaadu waan namni addunyaa kana barbaadu tun ta'e waan Waaqayyo barbaadu dursisiisuutu isaan irra jiraata. Keessumaa geggeessitoonni itti gaafatama guddaa qabu waan ta'eef hoolota Waaqayyotti kenne kana karaa hin taane amma immoo akkas qabna ga'a. Wangeelli keenya maal jedha? Kana qabna siin jedheedha wangeelli keenya. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu jalqabaa kaaftanii mammaatti waan hojiin turtaniif waan guddaas baratanii tonnee yaadna. Egaa walumaa galatti kiristiyaanni tokko akkamittiin eenyummaa isaa safoonii fi jireenya hafuuraa isaa wal simsiisee bifa eenyummaan hafuuraa isaa tuqamuu hin dandeenyeen deemuu akka danda'u waan baay'ee irreechaa wajjin wal qabsiisnes waan baay'ee dudubbanne. Kanaaf keessummaa kabajaa koo taatee naaf dhufuu kee fi faarfataa Eeliyaas Gabulaa baay'ee waaqayyo si haa eebbisu ulfaadhu jechuun barbaada. Akkasuma sagantaa biroodhaan walitti hin deebina dhimmoota akkasuma hawaasa keenya keessatti haala yeroo irratti hundaa'uudhaan macaafa qulqulluu irraa ibsa barbaadanii fi nama biraa qabadhee yeroo biraa isinitti nan deebi'a. Amma bakki jirru kuni istuudiyoo faarfannaa Maaranaataati. Istuudiyoon faarfannaa Maaranaataa muuziqeessaa Collee Eebbaa Qananii Hundeessaa kan hojjetudha jechuudha istuudiyoo Maaranaataa kana. Eebbaanii istuudiyoo faarfannaa duwwaa hojjetatu hin taane maxxansa garaagaraa illee dandeettiin hojjeta. Uffata adda addaa dizaayinii kitaabaa ta'uu danda'a. Wanta piriintingii wal qabatan kamiin iyyuu barbaaddan kattaa jirraa gama Awaash Baankii fooqii 4ffaarra jirra waan ta'eef isa bira dhuftanii warri faarfannaa hojjettanis warri hojii maxxansaa adda addaadhaaf barbaaddanis Harman piriintingii yookaan immoo istuudiyoo faarfannaa Maaranaataa Eebbaa Qananii Hundeessaa jettanii kattaa dhuftanii yoo gaafattan Buraayyuutti argamna. Kanaaf obboleessa keenya Eebbaa Qananii akkasittiin waan barbaaddan isa bira dhuftanii faarfannaa hojjechuu fi hojiin hojjetu hundumaa dhuftanii ilaaluu hirmaachuu dandeessu. Kanaaf mana kana kan nuuf kenne isaa gooftaan guddaa isaa eebbisu. Viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti ulfaadhaa kabajamaa turtii gaarii.